ሳራ አብዳለች። ሳራ ከደማም ከተማ ተወስዳ ከኡጋንዳዎች ጋር ሌላ ቦታ አስቀምጦ ለኛ ምን አሉ? ልትሳፈር ነው ተሳፍራለች አሉ ሳራን። ሳራ አሁንም ታፍና ከኡጋንዳዎች ጋር ነው ያለችው። መሰረትም ታፍናለች። ደማም ከድጃ ከሞተችበት ቢሮ አረቡ ዋናው እነዛ ሶስቱ ኢትዮጵያዊና ግብፃዊና ሱዳኑ ከታሰሩ በኋላ ኢንፎርሜሽን እየወጣ ስለሆነ ቢሮ ያቀተኩስኒፍ አማ ኮሚኒቲ ረትኛ በራይ ቱሬ ጋብሌቲን ኬኝ ኩኒ ሉጋድ ብቹፍ ዋን ባይ የተኩን መገድሲሱዳ አሸማር ከሆነ ኦርዶፍቶታ ከበየምቶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስካለች ዘለት አረገምታን እንደምትከሰኑ ነጋን ኮ በከጅርተኒት ኒፋ ባየቱ egaa maal jechuu barbaadetanii ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf beektanii rakkoodha. Biyya Saawud Arabiyaa san hin deemina. Ani waan isiniif dhaamu isa kana. Maaliif jennaani yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan achitti miidhamaatii jiru jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf abashaarree ta'ee akkasumas araboota illee ta'ee ijoolleen baay'inaan kan miidhaman achitti biyyuma sanitti jechuudha. Garuu immoo obboleettiin keenya kun maal jettee ani biyya biraatis hojjedheetiin jira. Garuu biyya kana erga dhufee waggaa tokkodha. Akka nagaan galuuf qofa waaqanaaf kadhadhaa jettee jirti. Dhugaadha biyyi sun hin cima sirriitti cima. Dhugaa dubbachuuf nama hunda osoo hin taane biyyi suni biyaansi yoo xiqqaatee nama xiqqaadha beektan nama xiqqoodha kan gaariidha jedhanii too eenyu jedhanii anillee dhugaa dubbachuuf biyya sana hojjedhee ammii fi yeroon duraa sun addaanii garuu waan hin beeku baay'ee kan miidhaman eessatti seerri ni jira garuu ani dhugaa dubbachuuf wanti ani seerri Saawud Arabiyaa sanii sirriitti baay'ee xibqiidha gen hammaarraatti ani waa'ee seeraa kana waan inni murteessee waan bakka ijoollee kana gargaaree takkallee hin qabu yookiin deddeebi'ee ijoolleen tun achitti miidhamaa jirti. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mixattiin tun amma abashootuma keenya beektanii irra caala abashaan beektanii odoo amma fakkeenya biiroon tokkorraan gaafa biiroo seera qabeessarraan ijoolleen sun dhufte araboon illee xiqqooshii ijoollee san miitu jechuudha. Amma ta'e ni sodaatti. Garuu immoo keenya abashaan maal godha? Ishiidha walii galee ijoollee san miidhuu barbaada jechuudha. Qarshiidha jecha nama keenya miidhaa jira. Qarshiidhaan beektanii ara lubbuu fi qarshiidhaan bitachuutu dhufe yeroo ammaa kanatti jechuudha. Garuu immoo biyya keessa qofa osoo hin taane biyya arabaatti illee akkas ta'ee jira. Eenyuma kan kana godhu namootuma keenya abashuma keenyatu ijoollee kana miidhaa jira jechuudha. Amma niitiin tuni micayyoo ijoollee nama biiroo keessa bakka biraa biyya biraatti dabarsitee gurgurtee maal gooti mubee miidiyaa ni beektuu ta'e isa bilookii gootee lakkoofsa isaatii ofirraa bilookii gootee ijoollee tana gara biraatti gurgurtii jechuudha. Biyya keessaa baastee bakka baadiyyaa bakka hin beekamne geessitee bakki iyyuu hin beekamu jechuudha ijoollee miskiina tana. Yoo ajjeefaman ilaala namootuma keenyatu abashuma keenyatu iyyuu miidhaa irraan gaha. Tuni namoonni akkanaa tuni beektanii dhugaa dubbachuuf ani maaliif akka ta'e hin beekan duruma jalqabumayyuu gaafa dura dhaqu dhugaa dubbachuuf biyya san biiruma ishee tan jibbee jechuudha. Biiroon ishee sina siraata hin qabdu. Amma dhugaa dubbachuuf biyya biraatis argee garuu an akka biyya sanii siraata dhabiin hin jirtu. Maaliif ifannaan isaanii adda. Amma fakkeenyaaf biiroo sun taane bakka riipoortii nikaa xiyyaararraa bu'anii ol seenanitti jechuudha. Yeroo jalqaba dura Saawudii deemu waan nama mudate dhugaa dubbachuuf anallee osoo hin taane namoota ijoollee dhiiraa jechuudha. Amma yeroo seenu sanitti asis argee biyya biraatis deemee argee geen kan akka biyya sanii dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti irra kaameraan hin jiru ta'ee hin beeku. Akka nama beektanii yookiin waraqaa hin qabne akka nama beektanii
zimbiloo akkanuma akkanumatti waan akka poolisiin qabee geesse maal godhu waraqata san yaa'u namni tokko arabiffa isaan hin beekanii reefu dhaqnee reefu warroota dhufeedha. Isaan maal godhu waraqata san irraa fuudhanii seessa waan akkana arabiffaan jedhuun jechuudha. Namoonni sun yaa maal jechuudha yani gaafa ingiliffaan yookiin warreen ingiliffa beekan ingiliffaan warreen hin beekne immoo hin jira jechuudha ijoollee. Namoonni kun dhiira maal godha waraqata san asii fuudhee ijatti laxxafee jechuudha. Kun amma oduu kaameraan tokko achi keessa jiraate yaa hojjetaadha. Qarshii nyaataa sarraateenyaadha. Achi keessatti nama seera qabeessan keessummeessuu qaba malee waan akkasii irratti raawwachuu hin qabu. Garuu immoo akka sina siraata dhabisii taate gaafa sanaan argee jechuudha dhugaa dubbachuu. Amma ammaatti baay'ee tokko dhugaa dubbachuu biyya Arabaa ani bakka biraa yoo nan laalu kabajni isaaniitu iyyuu addaadha. Haala isaan siyaasa radda'an ijoolleen beekni qabanii dhugaa dubbachuu amma yeroon dhufu biyya Dubaay kana dhugaa dubbachuuf haala bareedaadhaan ijoollee simatu warroota hin beekne bakka beektanii hin jiru jechuudha. Kana asii fuudhee bakka tokkotti asii achi kuni amma maal jedhama kuni seeratu jira moo seera bakka baay'ee tokko naas xallee dhugaa dubbachuuf yeroo nan bakka ijoollee miskiina tanaa achitti gaafa isaan bakka isatu iju fuulduraan dhufu rakkinuma garuu immoo keenyas namni beektanii abashaanaan akka nama keenyaa miqqanyaan hin jiru sirumayyuu indoom araboota yuusinii wayya malee an akka abashaa miqqanyaan hin jiru waan beekan saniyyuu sin asarraddaan beektanii isaan achi keessa hin jiru garuu namni siyaasa radda'u hin jiru kinoo akkanatti ijoollee hanga lubbuu baasaniitti illee gaanii jechuudha jetti biiroo achi keessatti jechuudha. Asitti garuu wal loluu yoo hin barbaanne ofirraa gadi baasu malee akkas dabaddabanii hanga lubbuu baasanitti hin geenye jechuudha dhugaa dubbachuuf bakka hundumattuu ammoo fe'eeyyuu rakkisaa ta'e an akka biyya sanii rakkistuun hin jirtu. An akka achitti ijoollee rakkatte hin jiranii jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya yoo isinii danda'an biyyoonni adda addaa guutee jira gara seera qabeessan yeroon ammaa baay'ee tokko tashaashaaladha. Haalli akka biyya Arabaa rakkisaas ta'u baqa gara seera qabeessan gaafa deemte biyyoonni adda addaa guutanii jiru. Biyyoonni akka Kuwait illee Birrisheet illee xiqqoo taatu baay'ee namoonni isaanii dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaate akka biyya ofiitti wajjin jiraata namoota isaanii jechuudha. Biyyoota hunda keessa an akka biyya Beeruutii nama ijoollee simatan yookiin immoo ijoollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yaa ta'uutii ijoolleen akkasii ijoolleen haaraan kun silaa maal godhu biyya san deemuu qabu jechuudha. Hanga afaan baratanii biyya Beeruut san dhugaa dubbachuu waggaa akka tokko lamas taatu achitti afaan isaanii baranii biyyoonni adda addaa guutanii biyyoota garuu biyyuma san osoo deemuu baatan ijoollee lubbuu nama meeqaa fudhattee achitti lubbuu nama meeqatu ba'e. Kanaafuu biyya san dhiisaa hin deemna amma Dubaay irraa galanii gara Saawudii deemu. Yetashaaleedha jedhaniiti. Garuu immoo inni siruma siriidhaa kan caalu ta'e biyya Arabaa kamiyyuu hanga ta'e ni cima garuu wanti hundumtuuyyuu wal fakkaata yaa ta'u malee hanga ta'e biyyoota hambiraa wayya biyyoota biraa yetashaaleedha jechuudha. Sinii galee kanaafuu yoo sinii danda'ame dhugaa dubbachuu warreen afaan beektan abadan waa aaraallee yoo ta'e biyya san osoo deemuu baattanii osoo biyya san filachuu baattanii kana siniif dhaamaa siniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuu baay'ee tokko waan baay'ee nama gaddisiisudha biyyi sunii jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo ani wanti ani sinii jedhu amma sirra deebi'uudhanii biyya san osoo filachuu baattanii ani kana siniif dhaama dhugaa dubbachuu nan arga koomentii jalatti waan baay'ee tokko ani Saawudii Arabiyaan jira waan akkanaati irra jira ani Saawudii Arabiyaan jira mee garma miidiyaa kamiituyyuu laalatu an akka biyya saniitti ijoolleen rakkataa jiranii fi rakkina amaa keessa akka jiran namoota tokko baqa darbee kan ijoolleen tokko dubbatanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee rakkina amaa keessatti kan jiraataa jiranii biyya san keessatti. Kanaafiyyuu osoo isinitti hafee siniin jedha baay'ee eenyudha. Gin nama fakkeenyaa fi biyya san keessatti mannillee gurguddaadha. Garuu immoo sarraatanyaan kanaafiyyuu
odoo biyya san deemuu baattanii isiniin jedha wanti namni isinii dhaamusa kanaadha. So hanga namaa danda'ametti rakkina hedduudha kan himatan ijoolleen achi galanirree kan achi jiran illee jechuudha. Kanaafuu ani waan isiniif dhaamuu jiraate isa kanaadha. Biyya san osoo deemuu baattanii baay'ee tokko natti tola. Seera qabeessas taatu biyyi sun seerri ishii gaariidha. Nama lama sadii gargaartidhaaf qofa osoo hin taane maafi faayidaan amma ammaatti ijoolleen akkanatti rakkatanii boo'anii lubbuun isaanii darbe kuni wanti isaan godhan takka illee hin jiru waan ta'eef kanaafuu ijoolleen jirtan dhugaa dubbachuuf ani waggaa 2 waggaa 3 warreen barraa jiran akka barbaanetti jiraachuu danda'u. Garuu warri kun mana koontiraataa jiran baay'een isaanii osoo waggaa 2 keessan kontiraata keessan akka fixattanii gara biyya keessanii galtanii ana kanaan isiniif dhaamaa isiniin jedha. Egaa namoota waggaa 3-4 durarree turanii maal akka godhan ani hiriyoota illee nan qaba dhugaa dubbachuuf maal godhu bakka tikkeetii sanitti akka isaan rakkataniif ilaala. Humna isaanii hoggaa kana hunda fayyadamanii raawwatanii gaafa isaan galanii akka iniisisu jechuudha. Iniisisanii akka waan mushkilaa wayiitti guyyaa 3-4 boolee keessa bulchanii gara biyyaatti galchu. Amma hiriyaan tiyya akka torbee tokko osoo humaan godhin guyyaa waggaa 3 bira teesse mikinaan maaliif deemtadha achi booddee torbee tokko iisistee micattii san galchitee jechuudha. Waggaa 3 waliin turte. Kanaafuyyuu ani wanti isiniif dhaamu ammallee warreen kontiraata keessa fixattanii biyyan biraa isinii wayya. Dhugaa dubbachuu biyyan biraa yoo deemtan isinii wayya isiniin jechuu barbaadetanii warri mana gaarii jirtan manuma gaarii keessan jiraadhaa. Warri immoo mana bakka ashagaarii akkanaa kana taatanii biyya galtanii biyya biraa